Fayyaafis tahee ilaalcha ijaatiif mi'a afaaniitis yookiin dhandhama sammalee jechuudha. Faayidaa guddaa kan qaama keenya qabuu fi garaa keenya nu quubsuu sammalee fiizikaala qaama keenyatii fi fayyaa keenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo koo guutuu dura jirtu isiniin jedha amantiif kutaan osoo waliin qoodiin. Har'a kan hin qabadhee dhufe nyaata qaama keenyaaf bareedaa tahee fi madaala'iinsa jireenya biyya keenyatii wal qabate qabadhee isinii dhufee jira. Garuu kana maaliif qabattee nu dhufte jechuun keessaa waan hin oolle. Akka ajaa'ibaatitti yaadadha. Yeroo hedduu ni hojjedha akkasuma mootuyyuu ni nyaanna hedduu kan mi'aawuu fi faayidaa guddaa kan qabu. Keessattuu namoonni keenya jechuudha fiizikaalli isaanii akka furdatu yookiin mootuyyuu akka bareedaa tahee garaan osoo irra hin tariin qaamni isaanii itituu fi fayyaa fi bareedinaa fi humnaaf namni biyya keenyaa fayyaaf qoricha yookiin qorsa qofaadha kan ilaalanii garuu ammoo nyaanni murteessaadha. Akka qorichaatitti akkasuma mootuyyuu akka ajaja ogeessaa doktora qoricha mana yaalaa irraa bitatan caalatti nyaanni barbaachisaadha. Ogeeyyiin fayyaa nama tokko yoo dhukkubee mana yaalaa deeman nyaata akka nyaatanii fi akkasuma nyaata filatamaa gaarii qaama keenyaaf bareedaa tahe akka nyaan nu ajajan. Kanaaf har'a waan baay'ee bareedaa tahe goommana raafuu yookiin ammoo raafuu maramaa akkasuma xiqil goommanii isa jettanii biyya keenyatti karaa salphaa ta'eef haala salphaa taheen nyaata yeroo har'a addunyaan akka ajaa'ibaatitti wal jalaa fuutee deemtee itti fayyadamaa jirtu kan mana keenya keessa teennee gatii widdi yookiin qaaliin bitamu hojjechuu ni dandeenya. Jalqaba irratti raafuu yookiin ammoo akkasuma goomman kana jechuudha. Raafuu maramaa yookiin xiqil goommanii isa jettaniin kana dhiqannee qopheeffannee akkuma inni jiruun hidda isaa albeedhaan akkuma amma argitan kanatti keessaa baasna. Achi booda distii guddaa ibiddarra kenna. Namoonni biyya keessa jirtan akka ajaa'ibaatitti nyaata bareedaa tahe keessummaa keessan sargii irratti akkasumas sirnyaa fi bootaalee babbareedaa qophii adda addaa irratti dhiyeessuu hin dagatinaa isiniin jedha itti fayyadama. Kan amma argitan bishaan danfaa kanatti maajii godhaa jira. Namoonni maajii hin qabne dirqama maajiitti godhuun qabdani soogiddi sanga takka gahaadha. Sagalee osoo isinitti hin dheeressin garuu ammoo kan sagalee isinirraa gabaabsu isinii sirrii godhuu fi erga bishaan danfee jedhee xiqil goommanii kana akkuma jiruun keessa kenna. Hidda isaa erga keessaa baasnee geessinee jechuudha. Sababbiin isaa bishaan danfaa kana maajii itti goonee akkasuma immoo soogidda yoo maajiin hin jiraanne soogidda itti goonee soogidda jechuun hanga nyaatatti godhamu nyaata keessanitti hanga gootanii beekanii itti xiqqeessitanii booda immoo suuqodhan adda addaallee kan itti godhamu jira. Inni yeroo akkanatti bishaan danfaa keessa keettan ufii kan wal gadhiisuu fi akkasuma kan addaan babba'u jechuudha. Kana jechuun jiraan isaallee addaan baya. Garuu osoo bishaan danfaan tuyisiin sababni bishaan danfaa keessa kaa'uun dirqama nuti taheef akka osoo hin ciccinne ofii laafee wal gadhiisuu fi yookiin ammoo hojiin keenya kun hojii addaa waan ta'eef akka nu ajajamu. Hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluun akkasuma ammoo hedduu irraa baratan share subscribe hojii gochuun sammalee jechuudha. Viidiyoo baay'ee bareedaa tahee fi nyaatas yoo tahe nyaata qaama keenyaa madaala'iinsa jireenya biyya keenyatiin wal qabate qabadhee kan isinii dhufuudha. Isin ammoo itti fayyadamuu fi share walii gochuu hin dagatina. Raafuu yookiin ammoo xiqil goommanii akkuma beekamu biyya keenya keessatti namni hundi kan sooratuu fi karaa ittoo yookiin karaa tokko qofaan kan fayyadamnudha. Garuu har'a karaa qaama keenya furdisuunis tahee bareechisuuf akkasuma ammoo nyaata keenya iraataa dhiifaman of kolcha. Laaqanas tahee akkasuma nyaata irbaata galgalaa akkasuma nyaata jidduutti yeroo barbaadanitti kan nyaatan isiniin cufnee argannaan nyaachuu yeroo hunda yoo nyaatanii jettan isin hawwisiisuudha. Ergaa haala kanaan addaan babaasnee jennee suuta osoo inni hin bilchaatin akkuma inni addaan nu bahee laafin keessaa guuranna. Itti aansuun kun dirqamaa miti. Foon daakamaa yookiin ammoo foon yeroo hunda kitifoo fayyadamnu jechuudha. Garuu foon yoo hin qabaanne dirqamaa miti. Yeroo hedduu filannoo isinii ka'a. Sababbiin nyaata namni foon qabdu argattan foon argachuu ni dandeettanii foon kitifoo maankaa lama isinii gahaadha. Yoo dandeettanii jettan qophii irratti foon kitifoo maankaa lama akkasuma ruuza dhiqnee bishaan danfaan danfifnee yookiin ammoo daqiiqaa 5 qofa ibidda irratti jechuu ruuza fufurdaa san jechuu ruuza fufurdaan hin jiraami kan xaxxamne daqiiqaa 5 ibidda irratti erga dhiinee jennee bishaan danfaan danfisnee ergasii ammoo ruuza kan osoo hin bilchaatin shunkurtii sirri bulleessinee daayinee ruuza keenya erga daqiiqaa 5 qofa isinii galee bishaan danfaan dhiinee erga geessinee daqiiqaa 5 danfisnee jiraa isaa bishaan keessaa dhibbiifnee foon kitifoo yookiin foon daakamaa maankaa lama shunkurtii akkasuma ammoo baala dimbilaalaa yookiin ammoo baala dimbilaalaa yoo hin qabaanne dimbilaalaa jiraa daakattanii jechuudha. Akka urgoytu yookiin qimamii isa jennuun sanitti mana keessan keessa dhiyeeffattanii akkasuma ammoo barbaree biyya keenyaa qimamii qonda barbaree akkasuma ammoo itti xiqqeessitanii jechuudha. Absuudaa fi ani sirriitti kan jaaladhu jechuu absuudaa fi kororimaa wantoota akkanaa qimamii walitti makaa isa mukallashaa biyya keenya jedhaniin san
kan qabdan itti gootan jechuudha. Barbaree fi qimamoottan kana akkasuma qullubbii sirriitti barbaanna. Qullubbii mataa tokko yookiin ammoo tuyyuu firii hanga 10 hanga barbaadan akka dhama isaa jaalattaniini akkasuma ammoo tuyyuu xooshinee yookiin ammoo xoosineen isa jettaniin sun afaan keenyatti xooshineedha. Xooshinee illee nu barbaachisa. Xooshinaa daakamaa ta'e urgaayaa isaa daayinee yoo hin jiraanne illee daakamaa jechuun dirqama maashina daakuu osoo hin tahinii mana keessan keessa teettanii bulleessitanii akkasuma ammoo mooyyeetti qashqash gootanii irra firfirsitanii sooqidda qimamiileen nu barbaachisu qimamii kanneen jechuudha. Qimamiin kunneen dirqama. Qimamiin kun yoo hin jiraanne nyaanni kun hin bareedu. Ruuzaa, shunkurtii yoo qabaattan foonii yoo foon hin qabaanne rakkoo takka qabu ruuzaa, shunkurtii fi akkasuma kaarotii daayinee bulleessinee jechuudha. Sirritti kana jechuun akkuma yeroo zinjibilaa fi yeroo fuula keenya dibachuu hin dinnichaa fa'a daayinu jechuudha. Booda sanii timaatimii yookiin ammoo tuyyuu kan faafrikaan qopheesse kan jechuun bakka bu'aa barbaree sanii paastaa homaa'umatti fayyadaman maankaa tokko fudhannee akkasuma immoo zayitii maankaa 3 nu barbaachisa. Zayitii maankaa 3 maankaa nyaataa 3 zayitiitti godhanna. Zayitii nyaataa akkasuma immoo tuyyuu akkuma mariif isinii timaatimii faafrikaan qopheessu qodaa adda addaatiin kan gurguramu jira. Paastaa homaa'umaaf namoonni barbaree hin fayyadamne kan itti fayyadamanii keessattuu biyya Arabaatitti ammoo qullubbiin hedduu nu barbaachisa. Zinjibila daakamaa qullubbii wajjinis bulleeffachuu ni dandeenya osoo hin guddisin xiqqeessinee jechuudha. Qullubbiin firdiidha. Qullubbii ani kan daakkataa jiru sibiilaa jechuun kan mana keessatti daddaffiidhaan hojjetudha. Isin ammoo akkuma biyya keenyatti yeroo shorbaa qullubbii fi akkasuma zinjibila walitti tuman walitti tumtanii cafacaftanii itti gootan jechuudha. Dhugaa rabbii nyaata baay'ee bareedaa tahee fi akkasuma immoo qalbii namaa hawwatu ijaafis tahee gabarrattis maallaqa guddaa kan baasaa jirudha. Sooqiddas itti godhannee haala kanaan waliin geenna. Achi booda xiqil goommanii yookiin ammoo tuyyuu raafuu maramaa kennaa dhiyeeffannee hidda isaa san suuta albeen osoo hin citin irraa baafnee inni babal'aa waan ta'eef walqixxee isaatitti addaan kukkunna erga hidda irraa baasnee jechuudha. Haaluma amma argitan viidiyoo argitan kanaan itti fayyadamu hin dagatina. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya shamarran kenna hundi keessan kan biyya keessa kan biyya alaallee hedduu isin fayyada. Nyaata hedduu bareedaa tahee fi yeroo qophii adda addaa qopheessuu dandeenyu akkasuma karaa lamaan jechuudha. Darratti fakkeenyaaf namoonni maashina daabboo akkasuma immoo tuyyuu buttaa gaazii yookiin ammoo meeshaa ammayyaa ammaa hin qabne distitti fayyadamuu ni dandeettanii haala amma argitaniin erga qixxeetti addaan murree hidda isaa irraa baafnee baqaqsinee jennee akka nu jalaan ciccirneetti lafa afannee isa kana jechuudha xiqqeessinee kunnee harka keenya qulqullinaan hanga ammaatti hojjetaa jirraa miti marra jechuudha. Viidiyoon kun viidiyoo sa'aatii lamaanatti fudhate nyaanni kun garuu ammoo tuyyuu sababa viidiyoo idiitii godheef daqiiqaa muraasatti daqiiqaa isaayyuu baay'ee kan jarjaraan jechuudha. Giddiin xiqqeessee malee daqiiqaa 50 wayirra naa hir'atuu dide jechuu achi muree as muree isinii hir'ise erga marannee geessinee maxbashaa keenya haa ta'u distii keenya haa ta'u itti naqannaa akkaataa distii xumura viidiyoo kiyya odoon ta'in viidiyoo biraa fidee irra isinii kaaya isin ammoo xumura irratti ilaala. Ammas jechuudha kan paastatti godhan yookiin timaatimii faafrikaan qopheesse yookiin ammoo tuyyuu isa salsaa jedhaniin san isa itti goonaa isa maankaa tokko itti goonee qullubbii zinjibilaa fi qullubbii walitti tumanne kana itti goone qimamiilee yookiin urgooyitu mana keenya keessa akkuma reefi osoo ittiin guddisin itti goona osoo irra filataman namoonni coggaarraa adda addaa qaban haaluma salphaa ta'e qonda barbaree fi absuudaa qofa fayyadamtani. Kun xooshinee yookiin xoosineedha. Sababbiin isaa xooshineen nyaata hedduu nyaata kanaaf filatamaadha ni urgeessitillee jechuudha. Kana jechuun osoo isin jiraachuu baatte akka waan hin goonetti an akka dhuunfaa kiyyaatitti of ilaala itti gootanii haaluma salphaa taheen bishaan ammoo tuyyuu itti naqattanii distitti illee ta'a maxbashatti illee wanni kun suugoo isaa kan bishaan itti guddiftanii sirritti haa inni danfu yookiin ammoo tuyyuu wal haa fudhatu. Eeyine maal goona midhaan keenya kan marannee qopheeffannee maxbashaa sibiilaa hin ta'a maxbashaa burcuqqoo hin ta'a distiin hin ta'a wanni isin qabdan distiin amma ammayyaa'ee dhufe kan ibiddarra kaa'amu kan ukkaamamu sun hedduu sirritti ani sarara dalagaa ture. Har'a garuu haaluma salphaa taheen furuna yookiin ammoo tuyyuu maashina daabboo keessa kan kaa'aa jiru erga inni danfee suugoon kun akkuma suugoo kamiyyuu akkuma ittoo biyya keenya shiroo hojjetanutti wal fudhatee jedhe sooqidda isaa laaltanii qimamii isaa yookiin dhiifama okkolcha urgooyituu isaa laaltanii dhaamsitan jechuudha. Isa kana ani haga daqiiqaa 20 hanga jidduu 30 ibidda laafaa irratti bilcheessee wal fudhachiisee erga inni urgaa'ee jedhee fuudhee akkuma reef isinitti himetti irratti naqa jechuudha. Kanan itti hojjedhe kan burcuqqooti. Garuu distitti illee ni taha waan barbaadanitti ni taha jechuudha midhaan kun. Sababbiin isaa irra caala distittiyyuu hin bareeda. Sa'aatii illee isinitti fudhata garuu qophiif hedduu bareedaa nama gammachiisuuf hiriyaa keessan biraan dhaquuf hiriyooti keessan isinitti yoo dhufte jetti qophii adda addaati. Inshaallah ta'ala nama biyya galee biyya keenya waliin fayyadamnu haa godhu almuuniyeemidha akkuma beekamu biyyoota gurguddatan keessatti nyaata yeroo
maashina daabboo haa ta'u maashinoota adda addaa keessa kaan almuuniyeemii kan itti qadaadhan jechuudha. Kanaaf akka nu jalaan goyne almuuniyeemii itti qadaadna. Daqiiqaa 40 yookiin ibidda laafaa ta'e irratti yookiin ammoo tuyyuu o'insi isaa wanna darajaan o'insa isaa 150 irra kan kaa'e garuu ammoo tuyyuu daqiiqaa 30 keessatti haala kanaan bilchaatee bareedee ukkaamame kan baheedha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nyaata baay'ee bareedaa tahee fi hedduu keessummaa barbaadan irratti isinitti tolu kan yoo qorrellee mi'aawu caala garuu qorraa isaatu mi'aa akkasuma firiijii keettanii guyyaa 3 fayyadamuu dandeetta. Nyaata guyyaa 3 osoo hin banne taa'u nyaata kana malee ani hin argine. Kana jechuun haga gaafa guyyaa 3tu ni gurguramallee jechuudha. Namoonni gabaa irra oolchanillee akkas o'aa isaa kana caalaa kan nyaatamu kami yoo qabbanaa'e. Distii ammoo karaa distiitiin fayyadamtan haaluma kanaan jechuudha. Maaliif viidiyoo biraa fidee irra isinii kaa'e karaan distii ittiin fayyadamnu hedduu salphaadha. Distiillee akkasumatti suugoo isaa waan hunda hojjannee geessine distii keessatti dardarree baala raafuu yookiin ammoo tuyyuu goommana firii 3 jala afnaa barbaanne dinnichaa bifa geengoota heemurree dinnicha kana jala afnee akkanatti dardarree saanii qadaada saanii jechuudha. Saanii burcuqqoo irraa uumame kan distii san keessa seenu itti qadaanna jechuudha. Kana jechuun irra kenna finne hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kana sirriitti hubadhaa laala. Akkasuma ammoo tuyyuu hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Baay'ee kan isin fayyadamuu fi kan irraa fayyadamtan suugoo san finnee gubbarraan itti naqnaa haaluma kanaan ibiddarra kennee daqiiqaa 30 akkasuma immoo daqiiqaa hanga xiqqoo tahee daqiiqaa 30 ibidda laafaa ta'e irra kennee itti fayyadamna. Kurra distii taanillee jechuudha. Distii sirrii ukkaamsinullee akkasumatti ibidda laafaan haala kanaan suugoo isaa bishaan xiqqoo irra dabarsinee itti goona. Haala kanaan fayyadamtanii hundi keessan kan distii guyyaa biraa inshallah qabadhee isinii dhufuu hin danda'a. Itti fayyadama. Horaa bulaa fayyaan faayaa laayik godhaa koomantii yaada babbareedaa barreessa nagahatti.